Ani jiilaan qaba siin jeen jira beeku. Dhugaanatti himtaa jechuudha. Har'a naaf kakattan baasii. Kanaanis naa kakattaa jechuudha. Waan kanaanis naa kakatta. Maaliif inni jechuun dhaabbii jechuudha. Dhaabbii osoo amma bilbila namaatis fuudhee seenati haloo ati kana siin jaaladha ati waarreen kanaas cufee kanaas akkaan hin jenne kaa ati immoo naaf hin galle. Yaadni keetu naa galle. Inshaallah itti dhufna hundaa. Itti dhufna. Itti dhufna gaa'e. Maal jechuun itti dhufna jechuu jirta jiraan. Lugu itti dhufna bas ana kanaa hoo. Anaaf itti qofaa waliin jiran biroo tokko nu bira hin jiru beeka. Ati immoo miskiina jettee jala saraartee jirtaa jechuudha. Ani numaaf hin jaama beektaa. Nuuf jechuudha walumaa galattuu. Tuni anumaaf isiiddu jirti. Bakka biroo osoo hin taane naaf isiiddu jirti. Waali jirtii lubbuun xiyyaa fixasii onneen xiyyaa fixasii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota hordoftoota namaaf miidiyaa shama akkam jirtan bakkuma jirtan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu jecha arras deebinee jira. Maaliif walitti deebinee jechuun keessan hafa hin oolu jechuudha. Maaliif walitti deebinee duraanii magartuu dhugaadha walitti dhufnee waan gaafii jaalalaa walumaa galatti waliif dhiyeessinee turre. Gaafii jaalalaa akkuma walii dhiyeessinetti walirraa fudhanneetis jirraa jechuudha. Eegasii xiqqoo na jalaa miliitee sanirraan harka keessa turre walumaa galattuu waliin quba qabna jechuu barbaadetti. Eegan ammaas walitti deebinee jirra. Amma wal harkannee walitti dhufnee waa hunda keessatti waan waliin taphannees qabna. Taaftees baay'eetu jira inshaallah. Warra dhugumatti waliin ta'ee jaalalaan gartee dhugumatti lalisee ijaarsa bultiilee ijaaruu danda'u rabbiin waa godhu hegeree waliin warra jiraatu danda'us rabbiin waa godhu jecha maal jechuu barbaadeeti. Ani jiila xiqqoo jiilaan qabaa maaliif xiqqoo shakkii na keessa jijjiira maaliif jennaani egaa waan ta'ee waan isin himuu qabu waliin quba qabna jechuu barbaadeeti. Waan keessattuu an ta'e kanaaf xiqqoo waa'ee gamaa magartuurraa saayibtitti isiidhaa daraartuu irraayin waa hubachuu fedhaa jechuudha. Dhugumatti waa qulqulleeffachuu barbaadeeti. Magartuu jechuun daraartuu amma risaalaa barreessitiifiin dhiyeenya kan as jirtii fagoo hin jirtu narraa akka naa dhuftu godhee dhugumatti waa'ee isiirraa qulqulleeffadhaa jechuu barbaadeeti. Maaliif waan takka gahaa ani nama jiila qabu walumaa galattuu hedduu waa shakkaa jira jechuu barbaadeeti. Maaliif akka afaaniin jiru namni kun irra guddaan hin gahu waan ta'eef keessaa namaa maaliif rabbii tokkicha qofaatu beeka. Namni guutumaa guututti beekuu hin danda'u jechuu barbaadeeti. Kanaafuu mee amma risaalaa barreesseetii fi walitti deebinaa isiniin jaa ammaas dhufaana turaadha. Daraartuu dafii isinitti mul'ate kunoo bifa kanaan barreessaa jira fi daraartuu dafii hortuu manatti seeqaa jira. Haajaa fardiifiin si barbaadaa jira jee barreessatiifiin jira. Inshaallah isis ni eegaa jechuudha. Eeguu qofaa miti har'a dhuguma dhugatti qulqulleeffachuu qabaa waan qulqulleeffachuu qabu. Kaniin jechuun keessa kiyyatti naaf fudhatama
dhabee fakkeenyaaf shakkii jiilaan qaburraa waliin natti ta'e hanga hakachiisutti jechuudha. Maaliif laaftuun hin jirtu na bira ani waan ta'e maal jee isinii hima ilmi namaa akkuma jaame hin amanamu jechuudha. Ammaa osoo gujitti deemutti jiruutiin kalaas waanuma kana qulqulleeffadhu malee keessa kijana fudhachuu didee taa'utti jira. Egaa mee isiidha eenyaa ammas nu hordofaa isin jaa Daraartuu kakuu wallaahi maal kajuun hin kakachiisu. Kanaanin kakachiisu deemaa jechuudha. Kanaan naa kakachuu qabdii jechuudha. Maaliif beeku namni amanamu waan hin amanamneef jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf eenyu amaneetiin eenyu dhiisaa walii yeroo wallaalee keessaan jira. Haalotaan keessa tureetu isa kana marana godhe. Egaa ofii fayyaalessummaa kiyyaanii akkuma keessa kiyyaa waan juusanii keessa kiyyaa sana waliin ja'a waan ta'eef akka amma namni waan jee dhiisee waan biroo dalaguu hin beeku. Yeroo hedduu waan ja'an dhiisanii waan biroo dalaguu hedduu na qabate. Kanaaf jiila gurguddaan qaba waan ta'eef isiin illa wayillaa saayibtiisiitii amalanii beekti waan hundumaa waan isiin taatanii beektu waan taateef isiirraa waa qulqulleeffadhee hangaan kakachiisuu isin hin jedhin jira. Waliin dhiifnu hedduun kubadde hedduun rakkadhee ani waan juuf waan dhiisuu hin beeku jechuudha. Maaliif irra guddaan numaaf nama mujrimaa nama waan jee hin hojjenne jechuun waan jee dhiisee waan biroo gocha biroo raawwatu akkasitti na beeka namni hedduun. Ani waanuma jee saniin dalaga malee waan biroo dalaguu hin beeku uumaadha jechuudha. Waan kun ammas magartuu jaaladhe dhugumattiin jaaladhe isii dura dhugaadhaa siifoo wal jaalanne ture siifoon ammoo akki isiin nagootee isin hundi quba qabdu jechuudha. Noof siifoon iccitiin nu idduu jirtu inuu hin baane. Maaliif hin barbaachisu kana jechuun kiyyaa kanaaf hin dhiisesiidha. Amma Daraartuu eegaa jirra. Daraartuun turtee jirti. Kanaaf waa hedduu keessa deemee haasa'uun fedhu. Ammas daawwattootaaf hordoftoota numaaf miidiyaa nu hordofaa isiniin jenna ni beeka. Yoo kana gartee rifattees gambeeku. Eenyu? Daraartuu dhuftee nagara gumaa. Baga walumaanuu jira. Nagaa wallaa jirra. Jirra galata rabbii kun as geenye akkamitti jajjabaattu maa baddasi? Waan badee maan jira? Baddee jirta waan tanaa sii barreessiraa nama dhufte. Amma telefoon fayyadamuu saalaan jira amma arginu tureessa? Turtee jirta. Iddoo magaalaa. Amma rakkoon qaba akka biraa akkami? Namalaa jirta maal akka kophaa ta'e saara? Jirra galata rabbii. Har'a akkanumatti kophaa taa'utti jira. Kophaan taa'utti karaa hojiilee deemuudha. Deemaa bas dhimma fardii tokko si barbaadeetuma ofitti si yaamee baga nagaan dhufte. Baga nagaan na eegaa. Akkasii maaliif si barbaadanii Daraartuu? Magartuu ani hin jaaladha dubartiin jaaladha. Jaalala sobaa fakkeessaa yookiin akka namni maal godhu kanaaf osoo hin taane ani sumajuu kanaan irraa dhugaadha. Ilma namaan beeku fakkeessa namaan beeku. Fakkeessa namaa eenyuun beeku rabbii beeka beekaa. Kanaaf waa'ee sirraa xiqqoo waa si gaggaafachuu fi ofitti si waamee ati hiriyaasiitii isin gaa walii amanamuudha amala walii beektuu akkasuma immoo waan hiriyaan walumaa galattuu guutumaa guututti hamma namni hiriyaan isaa ta'e beekuu baatullee hamma irraa beekuu qaba waan ta'eef kanaaf dhimma kanaa hin haalaan siyaamee maaliif ani hedduun jaaladha magartuudha. Garuu jiilaan qaba. Jiilli kuni maaliif shayxaanillee ta'uu beeku natti haasaasa. Akkuma warra dabree kanamoo akkuma namni kun akkana walitti jibu kanamoo akkam kan jettu mee hiriyaan isii Daraartuudhaan qulqulleeffadhaa jeetiin siyaame. Har'a immoo dhuguma natti akka himtuu fi ofitti siyaamee jechuudha. Akkasi. Tolchita rakkoon qabu
gaafatamuu qaban na gaafachuu illee waan ta'eef dhugaadha saayinni kun waan ta'eef wanni beekaa. Garuu gaa magartuu miskiina inshaallah akkatti nan beeku miskiina garuu gaa. Ati nama miskiinatti beektaa jechuudha. Amala isii jechuun yeroo waliin turtan isin beektan beektee walumaa galattuu. Na dhugaadha magartuu miskiina akka nan beekutti gaa ammaan tana anarra isiniitu wajjin jira. Kan Dura isintu waliin ture nu amma waliin dhufnee gara daraartuu kanaafis yaa'u. Dhugaadha gaageeleedhaa keessa garaa namaa kanarratti maa beekaa akkaataa namitti beekutti haala amantisii tabi'aati hundisii miskiina garuu akkaataa nan beekutti miskiinaas lama magartuu akka ajaa'ibaa miskiina takkasitti haa. Bareedaadha. Ati immoo miskiina jettee jala saraartee jirtaa jechuudha. Ani numaaf jaama beektaa. Nuuf jechuudha walumaa galattuu. Numaaf jechuun nuuf jechuudha. Amma ati akkana jette. Anis amma magartuu wajjumaan haasaatiin jira beeku. Yeroo wajji haasa'utti magartuu waliin yoon irraa argu waanis ammeen jala sanii fi san harkaan jiru maaliif jechuun ilmi namaa yeroo walitti dhufu akkam jee walitti dhufu hin beektu amala toleetuma gaariidhaan kan miskiina ji'eetuma dhufeeti erga wal seenee amma seenee akkuma seene sani qulqulluu ta'e osoo hin baane wasa kachitti uumee wasaasa waliin dubbatee nama biraa ba'a. Ani immoo shakkiin qabu guddoon waan akkanaa baana maaliif jiilaan qaba seenjeetiin jira beeku. Ati amma miskiina naan jettee jirti. Anillee miskiinummaa tana harkaatiin jira. Miskiinummaa isirratti argu tana maaliifin amanuu dhabeen si gaafadhe. Amma ati immoo miskiina akkuma itti jette sarara biraa godhuu hin maaliif jennaani ati gaarii farfachuudhaaf bareedaadha. Garuu waa shakkuun uma jira gonatti himtaa jechuudha. Har'a naaf kakattan baasii. Kanaanis naa kakattaa jechuudha. Waan kanaanis naa kakatta. Maaliif ani jiilaan qaba seenjeen jira beeku. Egaa maaliif hiriyaan wal beektigaa? Walumaa nagar dhugaadha magartuu miskiina kana beekutti ina manalleedha. Hedduu tokko miskiina. Sanuma ta'ee keessa garaa namaa kana rabbii beekaa haala kamirratti hin siqaqachuu danda'a jedha. Miskiina keessa dhugaadha keessa namaa rabbumaatu beekaa. Ani jeetiin jira akkuma miskiinati jettu kana rabbi haa godhu. Anillee ammatti hamtuu nagar jechuun wal beektan isin sirriitti. Amma ani waan maal adoorsita waan takka illee naan doorsin jechuu barbaadeeti. Ani sin doorsu waan isin qabdu siffine maa dhugaadha isin dhugaa wal jaalata waan ta'eef. Ani hageela tiyya jaalatu ni jaaladhaa keessaa ni kabajaati. Inni illee sobu dhugumsanii nama akka nam beekutti miskiina wallahi nama nalleedha. Yaani ammoo keessa namaa beeku rabbi. Inni rabbi. Dhugaadha ammas dhalaan tuni sin amanamtu. Kana rakkoon bara. Inni amanamtu akka mataa kiyyaayyoon qabeessi. Bakka jaalala namaa dhiiraa fi dhalaa wal jaalatu sana gidduutti kaachuun danda'an dhuguma siima. Inni dhugaadha. Ani lamma waan maan jaaladhuuf rakkadhee siin jechaa jira malee nama dubbiin akkana ragaa tolchuma jira. Maal jechuu barbaadeeti kana jechuun jirtu. Dhiisi rabbiin laaffisaa laafatti shaaba. Amma ammas isa rabbi nu waa laaffisu. Amma fardiin haala saayamifamma kana maaliif hiriyaadha xiqqoo ol beekanii haala jiru. Amma fakkeenyaaf ilmi namaa beekii ejjennoo kaayyoo karoora amala kanarratti waan qabdurra namni ejjennoo qabaachuu qabaame ilmi namaa re'e. Amma baanee biyya namaa keessa jiran. Biyya namaa keessatti namni ilaalletu waa garra kaayif dagatee deemu jirus jira garuu karoora beeksan qabatee galmaan gahuudhaaf tattaafachuu jiru jira. Waan akkana ejjennoo ni qabdi jechuun dhaabbii jechuun walumaa galattu amma waa hedduu jira yeroo tana keessa kanaanis hin jaaladha ni jira beeka. Hedduu isaaniis natti yaani jiraatas magaruu namni kun ni jaalli malee biyyaan baatan keessatti ol subuun hin barbaachisu. Hin barbaachisu gaabii jechuun silaa kana namni ejjennoo qabu ol subuun hin barbaachisu dhugaa walii himee dhugaa sanii gargar yoo ka'e bareedaadha beeka. Amma immoo wanni lafa guutee jiru soba sanii. Anis kaniin ammaan tana kanaan isa kakachiisa jiru bara laaftuu mi bara. Sobni kuni dachii waan balleesseeti. Dhugaadha garuu namni egaa dhufeen keenya wallee uumarra deebi'ee fakkaate subhaanallaahi.
تناجينا ما خختون دندو لا يا ما جرتو في خناف خختون من دندو مدبارة يعني نينا منا مو مسكين ما يسي هنگايسين ما خبجا كبتو هنگايسين ما دادا كبتو نينا منا أما انتمتي تناجا بدي خيسا لما قدان ما رب خاركو يندندو خختو تندو أمان كنت بدورنا جارا أياك ما تجي تانا رب أقول جن أما واتك سكابة دبيا وانتي سكابة دمار بيتا دراتو ejjennoo yeroo siinjuu fakkeenyaaf amma beekay biyya tana murna dhugaaf wal barbaadu murna waa tokko ta'e guddaan ammoo waluma barbaada akkuma wal barbaadu sanitti tokkoof tokko ta'e wal barbaade walirratti oolaan jiru asiis waa dhahatuma asiis waa dhoonya jaa deemaa jira ilmi namaa kun akkas jira na fakkaata na fakkaattii miti argaa jira jechuun kun anamma wanni amantaa guddoo tan dhabee asirra dhaabbadhee waan kana si gaafachuu jiruu fi namoota akkana ta'anii waan hin arguufi jechuudha. Amma waan akkanaa hoo anaaf qofaa waliin jira namni biroo tokko nu bira hin jiru beeka. Waan akkanaa hoo irratti ta'a gartee jira jechuun kiyyaa. Isin dhalaa wal beeytanii amma beekaa yoo an dubbachuu fi miti beeka suma gaafachuutti hin jira malee waan akkanaa hoo qabdi. Waan akkasii sila akkas yaani dhugaadhaa siifillee waan himuun hin danda'a ta'eetuma yeroo keessatti isin jaalala waliin eegaltan san waan hin beekneef. Saniifin amma eegalle jaalala amma eegalle. Amma eegaltan isanii waan sila achi dura harkisanii achi dura achi as harkee sila waan himuu danda'u guyyaa waan isin yeroo dheertuu hojii eegaltan amma eegaltaniif waan ifiif amma itti dhufeef. Yeroo dheertuu waliin osoo isin lafa gubaa qabaadhee irratti argee sifiin ima rakkinan qabu. Amma waan ifiifis amma irraa dhufeef siifamuu dandeenya san jee. Jechuun hin baramma waan si gaafadheef ni beektaa? Jechuun anamma jaaladheen jira. Isiin nama akkanaatii nama waan san qabu jechuufis namni jibbu osoo hin taane maal baruu barbaadeeti beektaa? Amaloonni kun yoo jiraatellee gorsini jiraa miire hiriyaan wal gorsa beeka. Baay'atoo keessatti amaloota hin taane yeroo dhaga'u bas madaalli jira madaalli uumamaa hiriyummaa ta'e keessatti waan garagaraatu jira kana to'attee akkasitti akkas goonuufi malee waan birootiif jeetii miti. Ati immoo naaf hin galle. Yaadni keetu naa galle. Jechuun gaa nu barammaa kan walitti dhufne ammaa nu turre jechuu kan yaafin jaa. Isin yeroo dheertuu waliin jirtanii maaliif magartuu waliin jechuu fayyaa wal beektan sirriitti wal beektan. Ammoo sila waan akkanaatiif siyaamoo osoo hin taane waan biroo faan sitti hima. Garuu waan lafa tana balleessee jiruutu ati immoo waan hin taane sitti naasisu jira jechuudha. Jechuun ani yookaan nama shakkaa, nama hinaafaa, nama akkasii ta'eetii miti. Bas ni jiraami lafa tana keessa waan arge amma lafaa telefoona kana fuudheetii ani itti naqadhaa lakkoofsa nama takkaa giseen argare. Haloo ati kana tana waliinis jaa jechuudha. Biroo yoon argees akkasumatti atis akkana amma eessaan jira bakka lama. Amma antamiin dhugatti jaaladha yeroo tana. Taniin jaaladhu hin jirtu bara. Asis kijiba. Ani waan akkana argu. Kanaafis siyaamee fardiidhaaf jechuudha si gaafachuu jira. Maaliif dhugaafiin deemaa waan ta'eef waan bultii jaallachuu deemuu fi qabsi gaafadha. Ati immoo naaf hin galle jechuun miskiinummaa qofa himutti jirta malee ejjennoo qabdi siin jee ejjennoo waan jettee maal laallata ejjennoo jechuun dhaabbii jechuudha. Dhaabbii osoon amma bilbila namaatis fuudhee seenati haloo ati kana siin jaaladha ati waaree kanaas cufee kanaas akkaan hin jenne kaa. Laasan hin qabdise. Akkanaa fedhaa miireera. Laasan hin qabdu namaa. An waan akkanaa sirraa fedhaa bara. Laasan hin qabdise. Bas tokkochuma jaalateen deemuu dhabeete. Inshaallah meetti dhufna hundaa fuudha. Si dhufna.
اتفقنا جاي. maal itti dhufna jechuu jirta jiraan. Luka itti dhufna bas ani gaariidha. Bas maal jechuu barbaadeeti. Ani ufiif ani amma bilbila namaan naa bilbila malee nama bilbiluun beeku takka jee. Achi deemee ammaasii hunda wajjin haasa'us hin beeku. Bobbahee hojiitii galee mana kiyya waan biroo hin beeku. Akka kiyya taanaan haroo salaan waliif uumamnee hundaa ni dhugaaf hin deemaa beeke. Ammas namoonni garii namni namaaf hin beekne shakkii akkana godhata maal kajuu hin dhabamu beeka. Ani dhuguma shakkiifin akkana godha jiileetiin jira na jiilchaan. Lelaa kun dhugaa namatti himu. Akkasuma warri dhiiraatis dhugaa namatti himu. Kunis warra dhalaa qofaa miti jechuun dhalaa qofa jechuun gaariidhaa miti. Warri dhiiraatis akkasuma dhugaa namatti himu. Akkuma ati dhibba wajji haasa'u isaan dhibba wajjin haasa'an. Ani immoo dhibba wajjin haasa'ee shakkee osoo hin taane bas mudannoolee na mudattee fi waan ilmi namaatti jiru yeroo ilaalee argu nama miti ofii qiyyaa amanuu dadhabuu qaba. Ani jiraame amma kanaafin akkanatti jirsiisee yaadne ifana godhu bishaanillee sana waamne anaaf fardiin tana. Waan bareedaadha gaafa waan bareedduudha na gaafattee qaama bishaan biyya miskiina akkuma ati jirtu nama hayoo qabulleedha. Ani duraan siin kakachiisaa dhugumatti niin kakachiisa duroo jeeti jaala. Garuu waan irratti kakachiisu yeroo dhuftetti siin rakkanne maas. Nama garuu yaani amanus keessa garaa namaa rabbi beekaa sanirra dhaabbadhee dhaqachuu hin danda'u waan ta'eef. Sabana ammaan tanaatti bakka jirru kanatti obboleettii yaafoo kakachuu hin danda'u. Inni dhugaa. Sanuma ta'eetu ani miskiinummaa siin beekaa hanga isin kaayyoo qabdeen hin beekaa hanga nama hundaa bakkaan hin beekaa. San garuu ammoo taniin argisiifamuu hin danda'a. Saniitti ammoo keessa garaa namaa rabbi beekaa saniitti kakachuu hin danda'u. Akkasuma namni biraallee mataa kiyyaadhaa kakachuu hin danda'u. Hin danda'u dhugaadha. Dhugaasa. Dubbii nama dhibbeetu. Kanaaf tanumaafis yaa'u dhiifama. Bas tuni anumaafis hedduu jirti. Bakka biroo osoo hin taane naafis hedduu jirti. Asumatti maaliif yeroo hojjaa seesii shakkii osoo hin taane bas ni jiraa miigaa. Ardii lafaa tanarra jirra. Biyya kanaan fasaadamte bilbila kanaan fasaadamtee jirti biyyi lafaa tuni. Kan wal bira taa'u wal quban qabu waan biratti jira jechuu barbaadeetu walumaa galatti akkasitti hubannaa sanarraa yoo akkana haasa'u jira. Akkuma ati jette san rabbi haa godhuun jaa duuba hin batingaa. Inshaallah sallachuu warra hayyoo qabu rabbi sana godhu. Amiin egaa amma dhugumatti wal barbaadna. Ammas amiin du'aayin nu godhi. Aldooman sin godhe inshaallah. Waa du'aayin waa hunda caalti amma kanallee deebiseetiin jira. Sababni deebiseef turan akkanatti yaadne bas waan godhanii hin beekne amma wanni godhan hin jirtu akkuma ati jetta kana rabbi haa godhu hin badinii. Amma gaa anis dhugattiin barbaadaa fuudhuuf hin deemaa haruusallee waliin goonaa. Inshaallah hunda hojii jirra. Walii rabbi sana godhu. Amiin akkasii. Sallachootu gaa akka warra hayyoo qabu na fakkaata. Inshaallah. Akkana warra walii waa rabbi sana godhu. Amiin. Itti dhufna waan hundaa fuulduran inshaallah. Inshaallah khayruma hunduma rabbi waa tolchu. Amma diraatu. Afaan suuquu isin jira dhiifama. Kalas asiin gabbaanii bishaanillee bitannee deebinaanillee nama hojii deemu akkasii siin jaa kanaafis yaadu tura immoo naafis iddoo qofaa jiraattu siin jaa. Hayyee asii yaada dubbiin jajjabdu dubbii lafa biyya tanaa.